Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota gurmee ICT sagantaa keenya guyyaa har'aa isiniif qabannee dhufnee jirra. Isinis hamilee nuuf ta'a like, share, subscribe gochuun kompiitara nu wajjiniin baradhaa isiniin jenna. Sagantaan keenya guyyaa har'aa fooldaroota asirra jiran akkaataa kamiin tartiiba qabsiisuu dandeenya yookiin immoo orderii kaa'uu dandeenya isa jedhu isinitti agarsiisa. Kompiitarri wanta sirratti kaa'an salphaadha garuu namoota keenya baay'ee isaanii immoo kanumatu rakkisa. Amma kun faffaca'ee jira. Akkaataa kamiin tartiiba akka qabsiif isinitti agarsiisa. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turtii gaarii. Jalqaba deesktooppii bakka duwwaa kanarratti raayit kilik godhannaa. Erga raayit kilik goonee booddee isa lammaffaa kanarratti soort baay isa jedhuun irratti tuqanna. Erga tuqannee gama mirgaattees dhufuudhaan dhufnee sort by name, sort by size, sort by type, sort by date modify jedhee gosa afurtu jira. Arfanuu isinitti hima. Inni kun tartiiba qubeetiini, inni kun tartiiba guddina daataa isaan qabanuuni, inni kun immoo gosa isaaniitiini, inni kun guyyaa inni hojjetame sanadha jechuudha. Tartiiba guyyaatiin yookiin immoo sa'aatiin itti hojjetameen kan kaa'udha. Nuti kan barbaanne garuu tartiiba qubeetiini waan ta'eef name isa jedhu filannaa jechuudha. Isa irratti dhufnee yeroo tokko tuqannaa jechuudha. Egaan hordoftoota keenya argaa jirtoote tartiiba qubeetiin akkaataa kanaan isa sila faca'ee jiru walitti fidee kaa'uu danda'a jechuudha. Hordoftoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Haga sagantaa keenya itti aanu irratti nu waliin turtii gaarii isiniin jenna. Egaan subscribe, like gochuudhaan hamileen keessan wajjiniin haa ta'u jenna. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.